Yooyaan malee yooyaan dhaggeeffattoota fi hordoftoota BBC Afaan Oromoo nageenyi badhaadha babaaroo fafayyaa kun sagantaa BBC Afaan Oromoo kan stuudiyoo keenya Nairobi irraa isaan dhaqqabu maqaan kee Asli Galgalooti arraa keessummaa qabanee sanii dhiyaannaa keessummaan keenya xiinxalaa siyaasaa Haji Jawar Mohammed arraa stuudiyoo keenya keessatti wanti nurraa haasofnu haala siyaasaa Itoophiyaa keessa jirtu hiree siyaasa Oromoo fi gara fuulduraatti inni maan qabatee Oromoof dhiyaata yookiin siyaasaan isaa maan keessa jirtee ka jedhirraa an Asli Galgalooti waayilkiyya ammayyuu waliin jira ammayyuu Ayya ulfaadhu Asli anaaf si waliin taanee Jawar Mohammed wajjin turtii taasifna dhimmoota akkuma immoo dhimma siyaasa Itoophiyaa akkasumas immoo kan Oromiyaa fi kan naannichaa dabalatee dhimmoota garaagaraa irratti kan gaafannu Jawar Mohammed bagaan dhufte. Baga nagaa walitti deebine ittiin goggaa jaamu torba dura dhugaa dhufee ture. 2018 natti fakkaata. Anis dulloomee sanis babal'attanii baay'atanii na eedan. Galatoomuu isaaniillee hordoftoota Facebook irratti gaafii keessan akkuma argine isaaniillee gaafii san ergitan isaanii dubbisna. Kaan ammoo akkuma sagantaa keenya deemuun isaaniillee gaafii keessan ergachuu dandeettanii. Jawar yoo gaafii keenya jalqabne ati nam siyaasaa beekamaa Itoophiyaa keessa addunyaa keessallee guddoo beekamu waggaa 3 dura eegimanidhaatii baatamu guddum calleefte. Afuur baafachuuf moo maanta dhalate? Ndulloomere. Kun yeroo adda addaatti jetti yeroo mana dhaabootti biisu rakkoo hamaa keessa turte. Mana hidhaas taa'ee waan yaadaa tureef yoo bahe maaliin godha kayyoo mari'achaa turre Baqqalaa wajjinis. Kanaaf yeroo san lolli Tigraay reefu xiqqoo haara galfata. Oromiyaa keessas lola hamaa ture. Namoonni akka keenyaa baanee dubbachuun ibidda belbelaa jiru irratti boba'aa dabaluu waan ta'eef callisuudhaan duuda duuban haala nageenya irratti qaamota walolaa jiran dhiibbaa gochuudhaan amansiisuudhaan akkasumas hawaasa addunyaa gama dippiloomaasiitiin tumsa godhanii biyyattii gara nagaatti deebisuudhaaf callisuudhaan duubaan yaalii godhuu wayya yaada jedhu irraa hin callise. Garuu dhiyeen kana deebistee haasa'uu jalqabde. Jalqabgaaf mana hidhaati baate wanti ati barreessitu illee jidduu dhaabbattee akka waan gartee nama araarsu akka miidiyaa isaa turte amma immoo dhiyeen kana baatee mootummaa kallattiin qeeqaa jirte. Maaltu jijjiirama? Kun siin jee biyya sanitti ajandaan guddaan kan ta'uu qabu nagaa. Waggoota lamaa walakkaa dabaraniif afaaniin haa callisu barreessuuf dubbachuu haa dhiisu malee hirmaannaa cimaan godhaa ture. Oromiyaa keessattis naannolee biraa keessattis araarri akka dhufuuf qaamota mootummaas kallattiidhaan qunnamaa humnoota dippiloomaasii biyya sana irratti dhiibbaa qabaachuu danda'an kan gama lixaa jiranis kan gama bahaa jiranis baha jiddu galeessaa jiranis biyyoota adda addaa keessa deemuudhaan hogganoota biyyoota arguudhaan qaamota dippiloomaasii arguudhaan hunduu gama isaaniitiin dhiibbaa akka godhu tumsa barbaachisaa akka nu godhu irratti hojjechaan ture. Dhiyeenya egaa Pretooriyaa irratti humnoota Tigraay fi federaala booda araarri godhame booda hamma tokko abdiin ture. Amma garuu dhiyeenya kana wanni argaa jiru gama nagaatti deebi'uudhaaf fedhii akka hin jirre yeroo bitachuudhaaf malee rakkoo biyyattii marii araaraa dhugaatiin political settlement jennu saniin gara araara dhugaatti ce'uudhaaf fedhiin jiru guyyaarraa gara guyyaatti hir'achaa deemuu isaatiin arge. Kanaaf mootummaa sossoobuudhaan kadhachuudhaan amansiisuudhaan gama dirree nagaatti deemuun akka hin danda'amne waan hin waddeef gama hundaan dhiibbaa irratti godhu pireeshar irratti godhu origin barbaachisaa ta'e waan natti mul'ateef ana qofa osoo hin ta'in warri dhageettii qabnu hundumtuu nagaa kana buusuudhaaf dirqama guddaa kan qabu gahee guddaa kan qabu kan rincicaa jirus mootummaa waan ta'eef mootummaa irratti dhiibbaa godhuun barbaachisaa jedhee waan yaadeef gara sana deebi'e. Kanuma wal qabate tarii bakka amma jiru Naayiroobiidha. BBC Naayiroobii Keeniyaadha jira. Jireenyi keessa erga yeroo dhiyootes Keeniyaa ta'eera. Maalii fi amma dhaggeeffattoonni keenya kana nu gaafadha jedhanii irra deddeebiidhaan nu barreessu. Jireenya baqaara jirta maaf Keeniyaa filattee kana dura Itoophiyaa seentu reeffa kiyya qofatu baa Itoophiyaa jettee turte. Ana mallee jiraatuma Itoophiyaati. Itoophiyaan jiraadha garuu Keeniyaa irraa hin hojjedha. Keeniyaan biyya bareedduudha. Biyya hojiin baay'ee irratti hodhamuu danda'u. Jiddugala dippiloomaasii naannoo kanaa taatee Finfinnee dursitee deemaa jirti. Hojiin kiyya immoo hojii kanaa waan hojiin dhuunfaa kiyya hojii hariiroo addunyaatiin international relation wal qabatu waan ta'eef Finfinnee caalaa asitti sochiin irra mijata. Kanaaf as jira malee baqadheetii miti. Yeroo ji'aan akkas Finfinnee deddeebi'a maatiin kiyya isa jiru malee baqadheetii miti. Kana dubboo Baqqala Garbaan nageenya kiyyaaf na yaadda jedhanii Ameerikaa dhaqanii eegasii galtummaa gaafachuu isaanii ifa godhaniiru. Tarii rakkoo yaaddoo nageenyaa qabdaati. Yaaddoo nageenyaa nama dulloome. Kana caalaa na hidhanii kana booda du'uma yoon du'es waan gaabbii guddaa irraan qabu. Sanii migiyaanaas na galche. Dhugaadhaa akka inni dhaaba'een gaaf tokko gara irreecha hoggan deemu
jeequmsa guddaa uumanii ijoolleen eegdus gara waggaa tokko hidhan. San booda waahillan paartii keessa wajjin jirruuf manguddoota biyyaanis mari'annee biyya san keessatti yaaliin gaafsan godhan deebisanii jeequmsa galchuudhaaf. Akkuma isin jee yeroo hidhaa bahetti sababa kiyyaan rakkoon tokkollee rakkoon biyya sanitti akka deebi'u hin barbaanne. Kanaaf gama Naayiroobii socho'uun hojii kiyyaafillee akka irra wayyaa asin sosocho'ee namoota arguu hin danda'a. Finfinneetti sosocho'ee nama arguun baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf hojii kiyyaaf akkasumas immoo sababa kiyyaan rakkoon biraa kan uumamne jechuun biyya kana filadhe jechuudha. Gam siyaasaa yoo deebinee wanni ati reefu wanni dubbachuu jalqabee fi dhiibbaa siyaasaa uumuu fi rakkoon Oromiyaa keessa jirtu mootummaan fakkeessuu malee marii araara kana fedhii isaa buusuu akka hin qabne dubbatte. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti rakkoon guddoon jirtu mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti. Dhiyen kan kati barreessitee ka fedhii hin qabne mootummaa malee waraana bilisummaa Oromootiiniti jette. Qabii kun lamaan akka waliin dhageenya akka daariin hin buune maaltu danqa? Garaagarummaa qaban turanii marsaalee lamaan Tanzaaniyaatti godhames hordofan ture. Qaaman akka namni jedhu achiin turre garuu haala mijeessuu keessatti keessan ture. Wal shakkii fi wal hubannaa dhabuun gama lachuunuu jira. Dhiheenya kana garuu marsaa sadaffaa akka godhamuuf yaaliin dippiloomaatota bal'aan godhamaa ture. Yaalii san kan dide waraana bilisummaa Oromooti miti. Kun mootummaadha. Sobuun hin barbaachisu jechuudha. Dhugaadha sossobnee maal goonee araarsuudhaaf hin yaalama. Yeroo ammaa garuu hin barbaachisu waraanaan cabsinaa gariin harka kennee nutti galaa jira. Kan ni cabsinaa jedhee kan marii araaraa hin barbaadu gojee mootummaa Itoophiyaati. Kun waan dhoofamuu qabu miti jechuudha. Maaliif irra qaqqabaa yoo deemnu taate fafakkeessan akkasii sun inumaa humna itti horaa dhokachaa akka deeman godhaa jira. Kana isaatti san qofa osoo hin ta'in naannoo Amaaraatti illee humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii qabnaa jedhan. Ani yaadattan barreesseen ture humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii ta'uu qabu jennee dhiibbaa yeroo goonutti dippiloomaatonni dhaqanii yeroo gaafatan toleedha isaan. Kan duuba deebi'ee chirichaaruudhaan tokko tokko wajjin tokko tokkoon keessaa bitachuu barbaadu ka araara dhugaadhaatiif gattaa'uun barbaade mootummaadha. Mootummaan amma jiru waan barbaadu maal seete? Lola kan Oromiyaattis, Amaaraattis, Tigraayittis ka uumamuu dura garaagarummaa siyaasattu gara qawweetti nama geesse. Qawween uummata keessaa baatee nageenya akka uumamuu kan barbaadamu taate sababni ijoon sababni bu'uura lolatti nu geesse suni furamuu qaba. Mootummaan kana furuun barbaadu. Mootummaan maal barbaada? Cinaadha fangoo kennee, cinaadha mallaqa kennee, kaan sossobee, kaan dirqisiisee harka kennisiisuu barbaada malee gadi taa'ee marii araaraa gochuun barbaadu. Kun immoo gaaf tokko Jawaar galfachuu danda'a, gaaf tokko Ammayyuu galfachuu danda'a, gaaf kan Aslii galfachuu danda'a. Garuu lola biyyattiif sababa kan ta'e rakkoo siyaasaa furuudhaaf mootummaan ammatti fedhii hin qabu jechuudha. Garuu uummanni galuu jira, waraanni garuu jira akka gabaas garaagara irratti arginutti godinoota garaagara irraa waraanni bilisummaa Oromoo galuu jira jedhanii gabaasanii kunin jijjiirama fiduu danda'a nageenya Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf naga buusuu danda'a. Waan tokko ifa ta'uu qaba. Ani Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti namni tokko qawwee qabatee bosona keessatti akka hin barbaadu. Osoo hunduu galeen barbaada. Har'a warri mootummaa nagaa jettee inni jettu tuni gaafa dubbii waraana bilisummaa Oromoo kaasuun biyya alaan ture. Abiy Ahmad aangoo qabatee ji'a tokko hin turre. Gaafa marroon waraana qabatee Eertiraarraa naannoo Wallaggaa galu ijoollee 30 qofa isa bira jira. Gaafa Abiy aangoo qabatu jechuudha. Gaafa sanirraa kaanee yeroo waannu maal jechaa turan torban lamatti daaraa goonaa jedhan. Yeroo 20 torban lamatti daaraa goonaa jedhanitti duula godhan. Akka waan ibiddaatitti bal'ataa Oromiyaa wal ga'ee jechuudha. Maaliifin amma wanni amma galchaa jiran kun bu'aa buusuu hin danda'u maaf hin jedhe. Ani godheera bara. 2019 ammayyuu hin beekan interviina godhaa ture yeroo sanitti. 2019 waraana marroo jala jure keessa walakkaa ol galchine. Gaafsanis daba mootummaatiin akkasumas shakkii warri adda bilisummaa Oromoo qabuun waraanni hammi tokko hafe waraanni sun dacha amma bal'atee Oromiyaa seenee jechuudha. Waraana cinaan irraa muranii galchuun kuni yeroodhaaf olola torban tokkootiif faayidaa qabaachuu danda'a malee yoo har'a namni 500 gale rakkoon siyaasaa dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa kana bosona galche sun yoo furamin har'a 500 yoo gale borumuu 50 bosona galaa jira jechuudha. Nam 100 maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessa jira bara 100,000 dargaggeessa kana kan dhiibee galche siyaasa marrooti miti. Waan marroon ideoloojii addaa qabaateef miti. Ajjecha hidhaa dhiibbaa bulchiinsi Oromiyaatiif federaala mootummaa Itoophiyaa irraan gahutu dargaggeessa kana bosona galche. Dargaggeessi kuni bosona akka galu kabiraan immoo deebi'ee akka hin seenne yoo barbaadamu taate rakkoo siyaasaa jalqabumaa lola seesisan furuun dirqama ta'a.
Akkuma jette duraanatilee yaalti barkum 2019 gaafa sammuu bu'an buufne warri deebi'ee deebi'ee bosonaa deebi kan hin hidhamanii kan hin jeefamanii gabaas jedhutu jira kaamma kanaaf ka gaafas maaltu ati godha warra galuu jiruu fi ka gaafas gale. I think Einstein na fakkaate waan wal fakkaatu irra deebi'anii tolchanii bu'aa addaa eeguun maraatuudhaan barsan yaalii goone hin taane. Ammallee wal dhibbee ijoollee jidduu jiruun sababa adda addaatiin ijoolleen galaa jirti. Gaariidha kun ani kun barreessetti ijoolleen amma galan kun dura wal lolaniiti. Murnooti adda ba'an. Murnooti adda ba'anii Oromiyaa keessatti lola godhanii nama keenyas rakkisuurra ofiifillee dhiiga ol dhiisuurra galuun isaanii waan gaarii jeetiin amana. Garuu rakkoo Oromiyaa keessa lola Oromiyaa keessaa kanaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Rakkoo kana kan uume wal dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi OPDO yookiin OPP jedhan jidduutti uumame tokko. Lammaffaa murtii Abiyyi Ahmad abbaa irree ta'uudhaaf jecha dirree siyaasaa biyyattii dhiphisetu kanatti nu fidee jechuudha. Kanaaf dirree siyaasaa bal'isuu marii araaraa wal amantaa humnoota siyaasaa jidduutti. Abbaa OPDO jidduu qofa miti. Murnoota Amaaraa wajjinis, murnoota Tigraay wajjinis rakkoolee siyaasaa mariidhaan political bargain godhanii yoo kan furiin taate kaarra bosona jiru yoo gale borummoo kala dachaadhaan galaa jechuudha. Remember abbaa kana hogganaa ture Daawud Ibsaatii fi Abdii Raggaasaati. Daawud Ibsaa siyaasaa hoggana. Abdii Raggaasaa ajajaa waraanaa ture. Isaan Finfinnee galan warri shakkite ijoolleen hammi tokko bosona galte jechuudha. Har'a osoo marroonuu galee Oromiyaa keessatti nageenyi bu'uu hin danda'u hamma wal dhibdeen siyaasaa bosona nama galchituun adda furmaatan argatanitti. Jawar wal dhibdeen siyaasaa kun ni dhiifama ammayyuu akkamiin furamuu danda'a fakkeenyaaf gaaf biyya galtanii wanni ijaartanii turtanii baqaan isaa gaaddis hooggansa Oromoo jettanii ijaartan paartiilee ka bulchurraa paartiilee mormituurraa jaarrolee ijaartanii walitti